Yesus daanis yaa Waaqa koo yeroo dhufaatii keetti mootummaa kee keessatti na yaadadhu ittiin jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 42. Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya naaf laadhu. Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya Boko hundano gara ke nufunko akati nafdisto bekeni umako gara la fesada ataba garami guyanu vadike merga ke nadabi Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya naaf laadhu. Akkawameen numoo baay'inni cubbuko dhiifamaa arjummaa keen anarraa ga'uunko nan darbeen gooftaa koo ati na yaadadhu laakii cubbuu keessaa lubbuu koo baafadhu. Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya naaf laadhu. Yesus Kristos mootii bara bara badii goofnifamaa naaf laadhu adara iyyeetaan si waama na biraan darbine guyyaa dhufaatii kee ati nan daagatini. Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya naaf laadhu. Guyyaa dhufaatii kee maaloo na yaadadhu Yesus Kristos jireenya